akkuma arginatti fakkaate wanta amma soofiin kaaftee kana miidiyaa irratti osoo hin taane piliis ana akka duraallee baay'ee tokko natti hin tolu miidiyaa isaati dheeraa fayyadamuu hin danda'u waan onneen keenya dhukkubuuf lafatti waan kana hin dubbannaa sooretti dhaga'uu jirta sagalee kiyya. Sooretti dhaggeeffachaa jira sagaleen kee jirtas. Wanta amma soofiin dubbatte kana piliis lafatti irratti akka hojjennu. Ana bira rakkoon jira si biraa miti sorkeeyye sirrii miti. Okay, no. Keessaan haasa. Eshi si dubbatte qabda. Asirraan chaatti kiyya laali quba wal qabaannaa hayyee. Otoo Eenyuun jiraarta? Si jedhaara ta'a. Haadha dubbatti. Soorata. Dubbatu jeetiin dhiisee bara wallahi rabbi jajjabina si haa kennu jajjabina si haa waa telefoonni kee cufaa ture si arguu hin dandeenye hedduu yaalee karaa biraatiin illee ammoo si argachuu hin dandeenye. Innaa isiin naa bareedee na dhiisuu dinnaan ani qoosamaa fi shiishan harkisii jedheen. Natti aartee nama biraa galti irratti gaafattee haadha aslii bira jiraan yaachisaa jiraa jedheen ikkuma kuran irraa nyaate gaayis waan hunda dubbachuulleen gaarii miti. Gaarii miti isinii galee. Ani hin barbaadu isinii galee. Alfalli gibnu isinii jennaan alfalli gibnu. Amma gisee isin asiin keessan jettan kana namni carraa kana fayyadamee keessan isinirraa butachuu danda'a isinumaaf isinii galee. Wannoo miti ansanillee sadaqamatti ni yadhu yoo mucayyooni warri amma durallee maazarii asliitiif jettanii namatti ergitan yoo jiraattanii maazarii anuyyuu osomaa jala fiiguu deemte bakka yoo namni isin nyaate jiraate sadaqamatti ni yadhaafi sadaqatul jaariyaa maazarii haa yaa'u. So kanaafi keessan kun amma zabanni kun zabana shakkii ta'ellee anillee manni narraan gubanne konkolaataa qabaadhee na harkaan caccabne fooqii qabaadhee kaartaa firaan itti qajeelee na jalaa hin diigamne duraanillee rakkatamaa har'allee rakkatamaa wanni haarawaa an ta'e tokko hin jiru akkuma haati namni kamiituu deemtu haati tiyyanarraa deemte magfiraa kadhachuufi. Allaka. Mee eenyurraa duute birrii guurtanii fi beeytan ammaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh doktor. Namni isaa dura haati jalaa duute isin birrii guurtanii yoo jiraate isin komadha ishi. Ebaluu guurtanii naa guuratan ishi eenyuun jalaa sana dura haati duute birrii guurtanii fi deemta. Bakka haati tiyyallee haadha teessanii nama hundarraa duute wanni sababaa isiitiin maqaa isiitiin birrii miskiinarraa isinirraa walitti guurradhu takka hin jiru. Allaqee amana kana dhugaan jiru kanuma amana. Bakka homa biraa walii taana. Doktorii keessanii bakka gaafa tanarra tarree akka carraa doktorri kenna miidhaan lafa deemuu hin qabu yoo jettan konkolaataa fa'aa bittanii sapiraayiz gootan allaqee wanti isin ciqiccikii gaddarratti si gargaaramnaamin jettanii boru ittiin asliin arrabsamuu fi harmeen kiyyaree fi ciisicha dhabuuf maaltu jira. Yoo namni dhugaa kana isinitti immoo maan amanne amanaa bakka akkanuma wallaahi. Soore samtaachua? Diidas. Sagaleen kiyya dhagama isinitti. Dhagaa. Duraan dursee assalamu alaikum isinin jedha asli haati tee haadha tee namara. Osoo achi jiraanne kanama miidiyaan si eebbisuu miti. Qaamaan si bira dhufnee gadda keessa wajjin qoodamna. Ani dhugaa rabbii dubbachuuf akkuma namoonni biraallee miidiyaarra viidiyoo hojjetan hojjennee feesbuukumaan qaati poostii gootu si jalaa sheer godhaa ture. Maaliifi taaziyaa haadha namaa jechuun gaaddisa. Gaaddisa keetii irkooteeti garuu akka viidiyoo kee irraa fi wanni irraa hubadhetti dhaqqabdee jirta haadhatee irraa du'aayii fudhatte maashaallaadha. Baay'ee itti gammade viidiyoo itti poostii goote sallaalee maaliif jennaan namni osoo haati namaa lubbuun jirtu nama haadha ofii faajateedha ka gaafa isiin dabritee lafa dhiitu osoo hin taane ati har'a qabatamatti haadhatee hoyte isiin lubbuun jirtu humna keetirraa waan xaarteerraa nagaan naa jiraadhu
bakka ani nagaan jiraadhutti atis nagaan naa socho'uu qabdattee magaalaa isii galchitee waan akkasiisan isii godhuu sana hedduu itti gammade. Baxaam itti gammade. Kullu nafsin daa'iqatul mawti jedhan. Isii nama yookaan xiqqoo bubbulee miti. Ijoollee waxxaatiin osoo fiiduu umrii daa'imummaatiin guyyaan abbaan ga'e hin deema jechuudha. Duuti karaa kenna waan ta'eef si ammoo rabbiin sabrii jamiila sabrii jajjabduu siif haa kennu. Isaaniif ammoo jannatul firdaws rabbi haa kennu. Maatii hundaayyuu jechuudha. Obboleewwan keellee ka biyya keessa jiran firoottan keessan hundaayyuu jechuudha. Rabbiin obsa isinii haa kennu. Haatite haadhuma ta'e namara. Kanaafi dhugaa wallahi osoo naannoo tokko jiraannee walitti dhufanii akka aadaa kennaatitti taaziyaa dhufee namni taaziyaa walirraa wanni jedhee keessummaan namatti deema keessummaa san namarraa wanni jedhee akkasi geggeessa aadaa qaba namni du'a jechuu waan taphaatii miti jechuu. Kanaafi rabbiin obsa si haa kennu. Isaan ammoo rabbi jannataan haa qananiisu. Haatite har'a du'aayii barbaaddi. Sadaqaa barbaaddi sirra. Kanaaf jecha waan hawaasni siin jedhullee hin didin. Maaliif yoo jette anarra osoo naannootti jiraattu jiraadhe taaziyaa si dhufa. Taaziyaa yoo si dhufe homa sitti hidhadhee si bira deema. Sun ammoo mallaqa osoo hin taane aadaa Oromooti. Kalees akkas keessa turre. Kanaaf namni sadaqa torbee lama boodaadha keetiif ummata naannoo san jiru walitti qabdee sadaqaa. Achirraan gaafa guyyaa 40 kaayatu si eeggata. Haadha keetirra waan guddaa gootaa jechuu. Kanaaf jecha wanni hawaasni si gaafataa jiru ijoolleen kee nama miidiyaarra waan kana godhan gadi bu'anii lafarratti hojjechuu qaban. Si gaafachuun inuma hin barbaachisu. Waan kana ammoo ati kuni waan qabatamatti sila achitti si biratti argamnee goonu beekta. Kanaaf jecha haadhateetiif sadaqaa miskiina nyaachisuu qabda. Kaaya isiitiif itti qophaa'uudha qabda. Har'a biyya keessaa waa maraanii beektaa jechuudha. Gaafa guyyaa 40 kaayatu bayaa gaafa guyyaa 40 kana sangaa tokkocha birrii meeqaan biyya keessa akka bitamu ati siin beekta jechuudha. Kana situ godhuu qaba dursitee. Ijoolleen biyya keessa jiran obboleewwan kee kasii wajjin dhalatan yoo dandeettee akkasii waa godhuu danda'an isaantu godhuu danda'a. Ammoo bakka san hin jirretti rabbiin isaanitti haa geessu sadaqaa du'a musliimaa keessatti akkanatti tartiibaan deemti jechuu kiyya. Kanaaf jecha waa maraayyuu inshaallah hawaasni waan siin jedhe hin didinii ittiin arrabsuu fi hin jedhamu akkas taaziyaadha kun. Taaziyaa qaamaan si dhufuu hin dandeenyu. Waan wayita qaamaan si dhufnu yoo sii goone ammoo hawaasa bal'aa uummata si jaalatu duran dhaabatin. Kana maraayyuun beektaa ilma aadaa guddatee ilma safuu beeku ilma waa'ee taaziyaallee beeku waa'ee du'aallee beeku jechuudha. Kanaaf jecha abbaan fedhe waan fedhe haa jedhu kuni kaayoo kenna si qofaa miti. Har'aati ammoo nama sooshaal miidiyaa kanarratti beekamaadha. Kanaaf namni miidiyaan si gaafata. Namni hundi ammoo bakka ati jirtu san hin jiru. Anama fakkeenyaaf Jarman jira. Yoo guddatee yuuroma 10 karuma biyyaatitti achi darba. Yookaan 20 yookaan yuuroma 50. Ka Ameerikaa jirus sanu. Kanaafi bakka ati jirtu osoo jiraadhe har'a taaziyaa si wajjin taa'ee keessummaa ta'e sirraa taqabbalee bakka ati dadhabdetti uummata sirraa geggeessee akkasitti deemti. Walumaa galatti rabbiin isaanii haa araaramu sadaqaa isaaniitti jabaadhu. Waa baay'ee dalagatte. Wallaan gammachuu guddaa sirraa qaba dhugaa rabbi. Takka ijoollee waxxaatii umrii keetii keessaa namoota miidiyaa kanarraa wacan garii waan maatii isaanii quba qaban natti hin fakkaatu. Ati garuu dhuguma akkuma miidiyaa irratti ummata miskiina bira dhaabbattee miskiinaaf waa jettu haadhateeti waa goote jechuudha. Laale osoo har'a osoo qabeenya qabu kanaan haadhatiyyaa akkas godhee osoo maarree jedhee seenaan qabdu maashaallaadha. Kanaaf du'aa haadhateeti fudhatte har'allee ammoo wanni sirraa eeggamu sadaqaa. Isiidhaa wanni barbaachisu har'a sadaqaa. Boottee dhiistee hooma takka wanni ati fiddu hin jiru. Kanaaf obsa rabbiin si haa kennu sabrii jamiila jedhan san awwala kana duuti beeyta. Yeroo namni awwalaa du'e kanatti of qabuudha bakka sadaqaadha. Wanni guddaan hajjii isii yaaddee siin tasaakkaan karoora akkasii qabaa. Jettee waan ati gootu hunda feesbuuka keessi jala deemee laalaa ture gadda kee jechuudha. Kanaaf jecha rabbiin si obsa si haa kennu sadaqaa isiititti jabaadhu. Waan dandeesseen tartiibaan inshaallah kaaya gaafa amma guyyaa 40 isaanii sanatti itti qophaa'uu qabdaa. Torbee lama booda torbee lama yoo isaan gaan torbee lamatti illee uummata naannoo kee jiru walitti qabdee jetti ijoollee wajjin sadaqaa godhuu qabda. Kanaafi kanarratti inshaallah warri miidiyaarra jirus uummanni martuu dhageettanii isa gaafachuun hin barbaachisu. Innis ammoo wanti kun waan isa eeggatuuf. Yooyya akkam jirtu? Akka itti dubbattu beektaa bakka itti dubbattu beektaa nama guddaadha.
Kanaaf baay'ee sitti booda si deebisnee si yaachisnee waan adda addaa sitti kaasuun oolu waan fakkeenyaaf haadha tiyya yeroo waggaa 11 dhabee hin beeku garuu waan isin naa goote waan isin naan jettee fi waan isin naa dhaamte hunda bakkaan ga'u irratti jira. Kun karama kenna hunda jechuu barbaadeeti. So namni asliidha waa goonaa jettan nama kuma takka tas jala jira as jala jira. Bakka inni jiru beektanii waan inni barreessaa jiru argitanii jirtanii namni ala jirtan yoo dandeettan nama 30 ga'u wanni barbaachisu nama 30 caalaa waan barbaachisu natti hin fakkaatu. Yoo of qabdanii jettan gara inni jireenya isaatti jijjiirutti achii baasu yookaan achitetti hojii gad dhaabbataa itti godhu dubbii irra qaqqabanii yoo liigatti an hojiitti amana beete. Hojii amananii waan akkasitti amanan malee haasaa ooluu hin barbaachisu. Asliin achi jira namni kun nama guddaadha ilma qaba. Achitetti hojii gaarii hojjechuu danda'a yoo jedhe achitetti hojii gaarii itti godhu namni 30 yoo of qabe isa ga'a achitti. Yoo sanii miti jecha waan ispoonsara namni 30 40 yoo of qabe isa ga'a bituufi. Akkasiin jedhaa sitti. Yaalgoora ta'uu barbaada. Zaase san achii si baasudha. Haasaa ooluun jaa keessan akkana sii goona malee. Garmaami wayinaa barbaada bakka ijoollee akkam godhare. Sana itti mari'attee gaalaa dubbiin si bira jirte akkaataa piroosasaa maalii dubbattee yoo jette namni 30 40 yoo wal qabe hojiitti si hiikudha sun. Andi lamii san qofa siin jedha. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isin itti tolu. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ayyee thank you. Eenyu kan dubbatanii jira. Ankuusa jira waan filatte keessa. Dr. Asli. Angkasa tiketi Kanada simure. Inti bibarar boru. Sodati. Kanada deemu? Wallahi waan jedhe dhageette bare. Yaa Rabbi qabata Rahmaani yoo si qabata odoo olteen bulini aslii fidi Kanada jedhe. Mashallah. Yaa Rabbi yoo si dureessa. Yaa Rabbi yoo si dureessa. Itti si tumuru? Umuri. Du'aa isii kadhaa barsirratti akkate